السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجمتوتا في جالة تمتوتا هردوتوتا قبياتو بيكو يوتيوب كيسان قبياتو بجتشارا إيقا قجا هراسي أكو مكانا درا براتمي odeeffannoo waaqtabaa biyyoota keenya odeeffannoo haala hojii biyya keenya keessatti maal akka fakkaatu simbiraan gaha jechaadha. Gaafii hedduu keessanii kan ta'ee fi guyyoota muraasa dura waadaa kan isin eegalle jechaadha. Akkuma beekamu guyyoota lamaan dura Abdiisaa faana ta'uudhaan akkaataa horsiisa lukkuu fi mana lukkuu diizaayinaa isaa simbiraan geenya jenneetiin waadaa isiniif gallee kan simbiraan deemne akka ta'e ni yaadatu jechaadha. Guyyaa har'aa isarratti hundaa'uudhaan kallattii maanii lukkuu akkamitti horsiisuu akka dandeenyu fi akkasumas bu'aa isaa baasii hammam akka nu gaafachuu dandeettuu fi mana lukkuu diizaayinii isaa maal akka fakkaatu akkamitti akka lukkuu horsiisuu dandeettan information isaa guutumaan guututti guyyaa har'aa haala adda ta'een isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa kenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Warroonni maatii keenya taatan ammoo like share gochuudhaan YouTube channel keenya hordofaa information hedduu asirraa argattu jedheetan yaada. Akkuma amma suuraa irratti argaa jirtan kana horsiisa lukkuu kan amma mana isii keessatti argaa jirtan kana jechaadha. Haaluma salphaa ta'e isin bira gahaa akkuma amma suuraa irratti argaa jirtan manni isii kana fakkaata haala adda ta'een kan dalagame jechaadha. Akkaataan isii horsiisuu dandeenyus haala isaa hedduu tokko mijaa kan ta'e nyaata adda ta'e ogeessa horsiisaa irratti hundaa'eetiin kan kennamu jechaadha. Kan amma argaa jirtan kuni manni diizaayinaa kana fakkaatu akkuma kana duraan isin biraan gahaa turre. Qarshii 12,000 akka dalagamu isin biraan geennee jira jechaadha. Kanaaf lukkuun akka amma argaa jirtan kanatti nyaanni isii bifa adda ta'een gama nyaanni itti kennamuu fi gama bishaan ittiin dhuguu dandeettu kophaa kophaatti kan ta'e jechaadha. Kanaaf akka amma argaa jirtan kanatti horsiisuu dandeettan jechaadha. Lukkoota 30 fi lukkoota 50 gosa gargar akkaataa filannoo keessaniitti namoonni lukkuu 30 horsiisuu dandeettan 50 40 fi 60 hamma fedhii keessan irratti hundaa'uun hamma 100 fi 200 horsiisuu dandeettan jechaadha. Kan amma argaa jirtan kun lukkuu 50 kan qabatu bifa kanaan kan horsiifamaa jiru jechaadha. Kan amma argaa jirtan kun iddoo nyaata ittiin nyaachuu dandeettu jechaadha. Inni jala bifa gingilchaatiin kan jiru kun ammoo iddoo kallee ittiin buusuu dandeettu. Kallee yeroo buuftutti miidhaan kamuyyuu akka isii irratti hin geenne jechaadha. Kalleen cabuu akka hin dandeenyee fi lukkuudhaaf kalleen wal qunnamuu wal tuquu akka hin dandeenyetti bifa adda ta'een kan dalagame jechaadha. Gara gubbaatiin iddoo amma lukkuun irratti nyaataa jirtu kun iddoo itti nyaatamu ta'u gara jalaa isaatiin bifa gingilchaatiin kan jiru suni iddoo kalleen itti buufamu jechaadha. Guyyaa keessatti kallee osoo hin buusin ooluu hin dandeettu. Kallee buu kana keessa kalleen tokkollee miidhaan tokko osoo isii irra hin gahini argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kana fakkaata. Namoonni hedduun kana dura gaafachaa kan turtanii deebisaa kun bifa kana fakkaatuun har'a ni argattan jedhee yaada. Kanaaf amma kallattii maammee tartiiba bu'aa isii akkamitti argachuu dandeenya, hammam baasuu dandeenya fi hammamtu nu galuu danda'a kan jedhu kallattii maan isin biraan gaha jechaadha. Manni amma argaa jirtan kun kallee 50 qabata isiniin jedheera. Kanaaf fakkeenya fudhachuudhaan kallee lukkuu 50 kan horsiisu baasiin ji'atti baafnu hammami, galiin ji'atti nuuf galu hammami waan jedhu isin biraan gaha jechaadha. Akkuma beekamu lukkuun tokko dhalattee guyyaa ji'a 4 fi bulii 15 booda kallee buusuu dandeessi jechaadha. Gaafa dhalattee irraa hanga gaafa kallee buusuu jalqabduutitti lukkuun takka giraama 40 akka nyaattu beekamaadha jechaadha. Kunini ogeessa horsiisa yookaan ammoo ogeessa qonnaa irratti kan hundaa'e jechaadha. Lukkuun takka kiiloo 40 nyaachuu dandeetti jechaadha. Dhalattee hanga killee buusuu jalqabduutitti takkittiin giraama 40 yoo nyaatte isiin 30 ammootuyyuu hanga giraama 1,000 fi 200 nyaachuu dandeetti jechaadha. Yookaan ammoo kiiloo 1 fi giraama 200 nyaachuu dandeetti jechaadha. Lukkuun 50 waliigalatti giraama 60 nyaatti jechaadha. Ji'a tokkotti lukkuun 50 takkittiin ammoo giraama 1 fi kiiloogiraama 1 fi giraama 200 nyaatti isiin 50 ammootuyyuu kiiloogiraama 60 nyaatti jechaadha. Nyaanni lukkuudhaaf kennamu kiiloogiraamni 50 qarshii 725 lukkuun 50 kun ammoo tuyyuu giraama 60 nyaatti jenneera. Giraamni 60 kun hamma birrii 600 fixa jechaadha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kun iddoo kanaan bannee baasuu dandeenya. Lukkuu amma argaa jirtan kana asiin banamee baasuu dandeenya jechaadha. Haaluma kana fakkaatuun ji'a tokkotti lukkuun 50 qarshii 800 nyaachuu dandeetti jechaadha. Gaafa dhalatte irraa kaasee hamma gaafa killee buusuu jalqabduutitti killee buusuu erga eegalte ammoo nyaanni isii yeroo killee hin buufne kennamuu fi killee erga buuftee kennamuu fi garaagarummaa qaba jechaadha. Gaafa killee buusuu eegalte hamma giraama 90-80 hamma 100 nyaachuu dandeetti jechaadha. Giraama 100 gaafa nyaatte giraamni lukkuun tokkottiin
guyyatti giraama 100 nyaatti lukkuun takkittiin guyyaa giraama 100 hoo nyaatte ji'a tokkotti giraama 3,000 nyaatti jechaadha. Giraama 3,000 yookaan ammoo kiiloo 3 nyaatti jechaadha ji'a tokko keessatti. Lukkuun 50 ammoo hamma kiiloogiraama 150 nyaachuu dandeessi jechaadha. Kiiloogiraama 150 kun qarshiin isaa hammam ta'a jennee yoo ilaalle giraamni 50 qarshii 700 fi 25 jennee isin biraan gahee jira jechaadha. Inni 150 kun ammoo tuyyuu ja'atti lukkuun 50 kallee buusuu erga eegalte irraa qarshii 2,175 nyaachuu dandeetti jechaadha ji'a tokkotti lukkuun 50. Lukkuun kun kallee buusuu eegalteerti jennee irraa kallee buusuu eegaltee kallee 50 guyyatti ni buufti. Kalleen 50 kun kalleen tokkochi biyya kana keessatti qarshii 5 kallee 50 guyyaa tokkotti qarshii 250 gurguruu dandeenya jechaadha. Qarshii 250 gurguru kana guyyaa tokko yoo ta'e ji'a tokko keessa yookaan immoo guyyoota 30 keessatti qarshii 7,500 gurguruu dandeenya jechaadha. Guyyaatti 250 kan argannu yoo ta'e baasiin isii ji'a tokko keessatti baafnu 2,175 isiniin jedhee ture. Galiin isii irraa argannu kallee lukkuu 50 buuftu kana ji'a tokkotti ka gurguruu dandeenyu 7,500 jechuudha. Kana keessa nyaata isiitiif keessa obaafne qarshiin 5,325 haaluma salphaa ta'een nuuf hafuu danda'a jechuudha. Akkuma beekamu jiddumaan iddoo garri amma argaa jirtan kun gara durattiitiin faallaa ta'ee kan argamu jechuudha. Iddoo bishaan itti dhuguu dandeettu lukkuun gama kaaniin nyaata nyaachuu dandeetti, gama kanaan ammoo bishaan itti dhuguu dandeetti jechuudha. Sadarkaa 3 gubbaa hamma jalaatitti daraja 3 irra jirti jechuudha. Daraja 3 kanaan iddoo bishaan itti dhuguu fi iddoo nyaanni itti nyaattu garaagaraan argama. Egaa kana fakkaataa baasii ishii guyyatti baafnu biratti yoo isin deebi'e ji'a tokkotti qarshii 7,500 kan argannu ta'e ji'a tokkotti baasiin ishiidhaaf baafnu 2,175 kana keessaa guyyaa ji'a tokko keessatti qarshii 5,325 bu'aa kenna jechaadha. Nyaata isiitiif baafne wantoota garagaraatiif baafne arkachuu kan argannu jechaadha. Kanaaf hojiin kun hojii dhaabbataa miti jechaadha. Hojii biraas dalagaat akka hojii dabalataatitti hojjechuu wanta dandeenyu jechaadha. Hojii biraa hojii gosa kamiyyuu dalagaa hojii kana yookaan ammoo horsiisa lukkuu kana horsiisuu dandeenya. Kanaaf bu'aa baasii tokkollee osoo hin baasin yookaan ammoo tuyyuu dadhabbii tokkos osoo hin dadhabin hojii dabalataa hojjeta, hojii biraa hojjeta. Qarshii 5,325 kana argachuu dandeenya jechaadha. Wanta hojii kamuuyyuu walitti hin madaalamne keessattuyyuu warroonni biyyoota arabaa jirtan mindaan keessan ji'a tokko hamma lukkuu kanarraa bu'aa argannu kanaan walqixa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf qe'ee keenya teenne mana keenya teenne hojii barbaanne dalagaati maatii keenya bira teenne haala salphaa ta'e kanaan ji'a tokko keessatti lukkuu 50 yoo horsiifne qarshii 5,300 amma 400 argachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf lukkuu 50 qofa wanti horsiisuu nu geessan jiru 100 hanga 1,000 horsiisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf lukkuu 50 irraa hamma kana yoo arganne gaafa lukkuu 100 horsiifne qarshii hamma 11,000 haaluma salphaan argachuu dandeenya jechaadha. Ji'a tokko keessatti baasii isii baafne baasii osoo isii hin baasin lukkuu 100 osoo kan horsiifnu ta'e hamma qarshii 15,000 argachuu dandeenya jechaadha. 15,000 kana keessaa nyaata isiitiif baafne yoo jenne qarshiin 11,000 haaluma salphaan bu'aa isii ta'eetiin nyaata isiitiif baafne wantoota garagaraatiif baafne kan nuuf hafu jechuudha. Kanaaf hedduun keessanii gaafii kana gaafachaa kan turtan bu'aan isaa kana fakkaata. Akka hojii dabalataatitti hojii barbaanne hojjetaatiin kana hojjechuu ni dandeenya akkuma isin jedhe jechaadha. Kanaaf lukkuu tokko horsiifne ji'a tokkoo fi guyyaa 15 booda killee buusuu jalqabdi isin jedhee jira. Hamma gaafa isin ji'a tokkoof bulii 15 hedduutitti kallee bu'aan isii irraa argannu hin jiru. Nyaata isii ji'a tokkotti qarshii 750 nyaachisaatiin teenna jechaadha. Kanaaf erga kallee buusuu eegaltee bu'aa isii irraa argachuu dandeenya. Ji'a tokkoof bulii 10 ji'a afuriif bulii 15 asitti kallee nu buusuu hin dandeettu jechaadha. Kanaaf wantoota garagaraa lukkuun kun nu jalaa dhibamee du'uu danda'a, miidhamuu danda'a. Wantoota kana jedhuudhaaf qorichoota garagaraa jira. Ogeessa fayyaatiin walqunnamuudha jechuudha. Fayyaa beeyladootaatiin walqunnamuudhaan yeroo yerootti talaalli isii kennuufii ni dandeenya jechuudha. Kanaaf erga kallee buusuu eegaltee kanaaf kalleen akka amma duratti isin jedheen iddoo gingilchaa qabu kanaanii kallee isii buusuu dandeetti jechuudha. Guyyatti osoo hin buusin ooluu waan hin dandeenyee fi kalleen tokkos nu jalaa miidha tokkos osoo irra hin gahine akka amma argaa jirtan kanaan garjallaa kanaanii kallee keenya fudhannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lukkuu 50 kan osoo lafarratti hin horsiifne ta'e horsiisuun isaa baay'ee tokkoon nu rakkisa jechuudha. Lafa hedduu qabachuu dandeetti, lafa bal'aa qabachuu dandeetti. Haala salphaa ta'een bifa amma argaa jiru kanaan mana kana qarshii 12,000 yoo dalagsiifne haaluma salphaa ta'een horsiisuudhaafis akka nu rakkifnetti nyaata isii kennuudhaafis wanta nu rakkisuu miti. Wantoonni garagaraa qaama lukkuu irratti miidhaa geessisuu danda'an
wanta lukkuu nyaatu jechaadha allattuuwwan garaagaraa kan lukkuu nyaachuu danda'an mana kana keessatti nu jalaa nyaachuu hin danda'ani halkanis ala bulchineetumaani ganamas itti kaane nyaata si kennuu fi dandeenya jechaadha qaamni miidhaa isii irra geessisu tokkollee miidhaa isii irra geessisuudhaaf carraa hin argatu jechaadha lafa rakkan horsiifnu ta'e mootuyyuu humna keenyas nu gaafachuu danda'a sa'aatis nutti fudhachuu danda'a isiirras miidhaan hedduu ga'uu danda'a jechaadha. Kanaafi odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma hanga ammaa hordofaa turtanii waan hordoftanii baay'ee tokko galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaa dhuftan ammas irra deebi'uudhaan subscribe gochuudhaan irraa fayyadama wantoota gaafii qabaattan yoo jiraate gosa hojii biraas kan barbaaddan yoo jiraate gara keessaatiinis ta'e koomentii jalatti nu gaafadha hanga viidiyoo biraatiif walitti deebinutti nagaan nuuf tura nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu.